Dhibeen kaansarii dhukkuboota daddarboon taane keessatti kan ramadamu waggaa ta'u karaalee adda addaan kutaa qaama namaa akka miidhuu ragaan ni mul'isa. Akka addunyaattis ta'ee biyya keenyatti dhibeen kaansarii baay'inaan dubartoota miidhaa kan jiru waggaa ta'u gosoota kaansarii keessaa kaansariin harmaa sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Gama biroon dhibeen kaansarii fiixee gadameessaa miidhaa geessisuun sadarkaa lammaffaa irratti akka argamu ragaan dhimmoota fayyaa wal qabatan ni argisiisu. Dhibeen kaansarii fiixee gadameessaa sababa vaayirasii human papilloma jedhamuun kan mudatu waggaa ta'u dubartiin dhibee kanaan qabamtee qorannoo yaala fayyaa yoon taasifne malee mallattoo osoo hin argisiisin waggaa 10 hanga waggaa 20 vaayirasichaan hubamtee turuu dandeessi. Bu'uuruma kanaanis bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dubartoonni dhibee kaansariif akka hin saaxilamneef hojii hubannoo uumuurraa eegalee qorannoo yaala fayyaa dhibee kaansarii fi shamarran guddinarra jiraniif talaalliin dhibicha ittisuuf gargaaru akka kennamuuf biiroon dhimma dubartootaa daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinnee fi biiroon fayyaa magaalichaa qindoominaan hojjechaa jiru. AMN Plus waliin turtii kan taasisan biiroo fayyaa magaalaa Finfinneetti qindeessaan garee dhibeewwan daddarboon taane obbo Wandoosan Barhee lakkoofsi dubartoota dhibee kaansarii fiixee gadameessaaf saaxilaman akka biyyaattis ta'u akka Finfinneetti dabalaa jiraachuu himaniiru. በየዓመቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ5000 በላይ ሴቶች በማህፀን ጫፍ ካንሰር ምክንያት ህይወታቸውን ያጣሉ። ወደ ጡት ካንሰር ስንመጣ ደግሞ ከ9000 በላይ የሚሆኑ ሴቶች በየዓመቱ ህይወታቸውን በዚህ በጡት ካንሰር ህመም ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እጅግ በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ነው። waggaatti Ethiopia keessatti dubartoonni 5,000 ol ta'an sababa dhibee kaansarii fiixee gadameessaan lubbuu isaanii ni dhabu. Kaansariin harmaas yoo ilaalle dubartoonni 9,000 ol waggaatti dhibee kanaan lubbuu isaanii ni dhabu. Kanaaf rakkoon kun yaaddessaadha. Lakkoofsi dhibee kaansarii harmaa fi fiixee gadameessaa dabalaa jira. Sababii dabaluu lakkoofsa dubartootaa dhibee kaansarii fiixee gadameessaan qabamanii adda dureen haala jiruuf jireenya keenyaatii kan jedhan obbo Wandoosan daataa akka biyyaatti jiru saaxilamtummaan dhibee kaansarii fiixee gadameessaa harka caalmaan Finfinneedha jedhaniiru. በዋነኝነት ከብዙዎቹ ሴቶቻችን የሚጋለጡት እና አዲስ አበባ ላይ እንደሆነ ይታወቃል። አዳ ዱርማኔ ዱበርቶን ሄዱን ኢቤ ከናፍ ከን ሳጥለማኔ ፊንፊኔ keessatti sababni isaasi ammayyummaan wal qabatee haala jireenya fayyummaa hin qabne hordofaa jira. Furdinni humnaa olii dabalaa jira. Sirni nyaata keenya jijjiiramaa jira. Nyaatawwan mi'aawoo ta'anis dabalaa jiru. Kanneen kun sababoota dhibee kaansarii fiixee gadameessaa fi harmaa fi saaxilan keessaa adda dureedha. Obbo Wandoosan dabalataan qorannoon yaala kaansarii fiixee gadameessaa buufataalee fayyaa hundatti kan kennamu ta'uu himuun qorannoon dhibeen jiraachuun yoo beekame saffisaan yaalamanii fayyuun waan danda'amuuf dubartoonni fayyaa isaaniif dursa akka kennan hubachiisaniiru. ሴቶች ላይ አንደኛና ሁለተኛ ገዳይና በበሽታቸው በጣም አስቸጋሪ ያልናቸው የጡትና የማህፀን ጫፍ ካንሰር ናቸው። ካንሰሪን fiixee gadameessaa fi kaansariin harmaa dubartoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaan kan galaafatan keessatti argamu. Kanaaf dubartoonni qorannoo kaansarii buufataalee fayyaa hundatti kennamuun qoratamuun bilisa ta'uu yoo beekanii of eeggannoo gochuu yoo dhibee fi saaxilamanis dafanii yaalamuun lubbuu isaanii baraaruu qabu. Biiroo dhimma dubartootaa daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinneetti daayirektarii hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaa Addis Sifraashaalmaw dhibee kaansarii fiixee gadameessaa fi harmaa irratti hubannoo uumuuf hojii hojjetameen qorannoo taasifameen saaxilamtummaan dubartootaa dhibee kaansarii fiixee gadameessaa qaban dabalaa akka jiru argisiisa jedhaniiru. ግንዛቤ ወሰዱት ከ1000 ሴቶች በላይ ናቸው። dubartoonni 21 ol hubannoo dhibee kaansarii fiixee gadameessaa akka argatan taasisneerra. qorannoo kan taasisne dubartoota 3,000 olii fi qorannoon yeroo taasifamu rakkoon dhibee kanaa yaaddessaa ta'uu agarsiisa. Dubartoonni yeroo qorannoo dhibee kaansarii fiixee gadameessaa gaggeessan kan dhibeef saaxilamanii jiran argamaniiru. Dubartoota 20 keessaa dubartoonni 2 fi 3 dhibee kaansarii fiixee gadameessaaf ni saaxilamu. Nuti akka biiroo dhimma dubartootaatti dubartoonni fayyaa isaanii akka eegan hubannoo uumuu irratti hojjechaa jirra.